raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromoo irraatii yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnuun isiniif dhiyeessaa lalisee Odaajooti. Guyyaan gootota Oromoo biyya keessaaf biyya alaatti kabajamuun itti fufee jira. Gabaasaalee adda addaa dhaabasaan walitti qindeessee jira. Ayyaana gootota Oromoo Oromiyaa giddu galaanaa ejereetti kabajame irratti qeerroon bilisummaa Oromoo argamuun waadaa isaanii haaromfataniiru. Kana malees kaayyoo qabsoo Oromoo galmaan ga'uuf akka yeroo kamiyyuu caalaa jabaatanii hojjetan walitti dhaammataniiru. Ayyaanni kun biyya Ameerikaa kaabaa keessattis kabajamaa jira. Ayyaana kana sababeeffachuun sagantaan caa utubaa adda bilisummaa Oromoo kan tinnisa qabsoo bilisummaa Oromoof oolu eebila 21 Mineesotaatti gaggeeffataniiru. Sagantaa kanarrattis woboo jabeessuuf kan oolu dinagdeen maddisiifameera. Guyyaa gootota Oromoo eebila 15 sababeeffachuun miseensonni deeggartoonni fi mararfattoonni ABO fi hawaasni Oromoo magaalaa Atlaantaa Joorjiyaas eebila 21 bara 2018 walitti dhufuun haala addaatiin kabajataniiru. Qophii kanarrattis gootittiin Oromoo miseensi waraana bilisummaa Oromoo durii Dhaasilii Oromoo argamuudhaan haala qabsoon keessatti argamu hirmaattotaaf ibsiteetti. Ayyaanni guyyaa gootota Oromoo kun sanbata darbes Los Angeles, California keessatti haala addaatiin kabajameera. Ayyaana Los Angeles, Californiyaatti kabajame kanarrattis miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo Aadde Saamiyaa Saamii argamuudhaan ibsa bal'aa hirmaattotaaf kenniteetti. Akkasumas hayyuun Oromoo Dr. Asfaw Bayyana gama isaaniitiin haala wal'aansoo qabsoo Oromoo fi wayyaanee gidduu jiru laalchisuun ibsa godhaniiru. Akka Dr. Asfaw jedhanitti qabsoon Oromoo sadarkaa tokkorraa sadarkaa biraatti ce'utti jira. Amma yoonaatti IPRDF fi wayyaanee fi qabsoon Oromoo sloogaan irratti dabaluu tura. Amma tiraanzishinii straagalii naareetiif irratti dabaluu jalqabneerra. Sanammoo yoo irratti baay'ee gamnoomnee hojjenne tarkaanfii tokko yoo duuba walitti hin deemin akkuma fincilee fugugee deemee dhufee siistama sana chochooseetti ammallee itti fufnee yeroo dhiyoo keessatti bilisummaa keenya argachuu hin dandeenya jedhee namana. Qophii kanarratti waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf kan oolu tinnisti dinagdee maddisiifamuun beekameera. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa Oromiyaa godina Jimmaa keessatti sirna ho'aan kabajame. Ayyaana guyyaa kaleessaa tulluu irratti kabajame irratti uummati Oromoo waan aadaa ayyaanichaa fi eenyummaa Oromoo ibsan qabaachuun hedduminaan argamaniiru. Ayyaana Irreechaa kanarratti uummanni naannoo magaalaa Jimmaa hedduunis haala adda ta'een akka hirmaata gabaasaan keenya ibseera. Dhaadannoo guddaan irreeffattoonni Arfaasaa qabatanii gara ayyaanichaa imalan gatii of ta'ummaa guddisee kan mul'isudha. Qeerroon bilisummaa Oromoo ayyaana Irreechaa Arfaasaa Jimmaa kanarratti argaman wallee qabsoo bilisummaa Oromoo leellisuun diddaa isaanii dhageessisaa oolaniiru. Akka lakkoofsa gadaa Oromooti barri kun bara 6413 keessatti argama. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa nagaan bona keessaa darbanii gara gannaatti dhiyaachuuf kan galateeffatamudha. Ayyaanni yaadannoo abbaa Oromoo Oromiyaa keessatti kabajamaa jira. Odeessi nu ga'e akka ibsutti dhuma torbee kanaa keessa ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo galma waaqeffannaa 8 meettaatti kabajamaa jira. Ayyaana magaalaa Shinoo keessatti kabajamaa jiru kanarratti waaqeffattoonni hedduun galmoota garaagaraarraa akka hirmaataa jiran beekameera. Ayyaanni warra abbaa Oromoo ayyaana kabajaa abbootii Oromoof waggaa waggaan kabajamudha. Ayyaana baranaa irratti dhaadannoon darbe gadaan mirga kan jedhudha. Godina Booranaa magaalaa Moyaalee keessatti saamichi lafaa bal'ataa jiraachuun saaxilame.
Qeerroon magaalaa Moyaalee akka gabaasetti keessattuu ganda Duwwaa 2 ollaa Boolee iddoo Kuwaandaa jedhamu ergamtoonni wayyaanee OPDO fi shiftoonni Somaalee gamtaan saamicha lafaa jalqabanii jiru. Akka qeerroon ibsetti gochaan saamichaa kun aangawoota wayyaaneetiin durfamaa jira. Gochaa saamichaa kana dureeyyiin Garrii 3 fi Booranaa 2 akka keessaa harka qabanis beekameera. Kanneen saamicha kana irratti bobba'aa jiran akka irraa dhaabbatan qeerroon bilisummaa Oromoo Oromiyaa Kibbaa akeekkachiiseera. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma sagantaa keenyaa fi waliin turtii gaarii. Amma immoo qophiin kan wallee torbiiti. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaata. Amma gara walleetti. Qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an Dhaabasaa Waaqjiraati. Itti dhiyaadhaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophiin keenya xiyyeeffannaa har'aa mata duree mirga dubartootaa fi nageenya maatii jedhu irratti xiyyeeffata. Mata duree kana irratti mari'achuudhaaf keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya Aadde Likkee Gosaati. Aadde Likkee Gosaa waldee Oromiyaa keessatti dhalatan. Qabsooftuu mirga Oromooti. Qabsooftuu mirgoota dubartootaati. Aadde Likkeen bara adda bilisummaa Oromoo chaartara keessaa bayirraa eegalanii biyyatti dhalatan keessan jiran. Yeroo sanarraa eegalanii biyya baqaa adda addaa keessa darbuudhaan har'a biyya Awustiraaliyaa kutaa Victoria magaalaa Melbourne keessa jiraatu.
Biyya Awustiraaliyaa erga galanii booda waldaa hawaasa Oromoo, jaarmiyaa siyaasaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Jaarmiyaa mirga namoomaa kan akka Oromoo Support Group fi jaarmiyaa mirga dubartootaatiif falmuu dhaabuudhaan achi keessatti hirmaannaa fi qooda fudhannaa guddaa taasisaa jiru. Adde Likkeen waan Oromoo beeksisuu, mirga Oromoo falmuu fi dhala namaa gargaaruu keessatti ga'ee guddaa gumaachaa jiran. Hawaasa Oromoo ijaarsa hawaasaa aadaa dhiirummaatiin guutame keessattis mirgi dubartootaa akka kabajamuuf Adde Likkeen falmaa adda duree gochaa jiran. Har'a Adde Likkeen hawaasa Oromoo keessatti waan ittiin fakkeenya ta'an keessaa tokko dhimma dubartootaa kallattiitti ba'anii dubbachuudhaani. Adde Likkeen kana malees gaa'ila isaanii keessatti waggaa 50 jiraachuudhaan fakkeenya guddaa hawaasa keessatti nama ta'anii jiran. Dhiyeenya kanas waggaa 50ffaa gaa'ila itti seenanii isa keessa jiraatan kabajachuu jiru. Qophii keenya xiyyeeffannaa har'aa keessatti Adde Likkeen akka muuxannoo qabsoo mirga dubartoota Oromoo fi jireenya maatii keessa darban nuuf qoodaniif afeerree jirra. Afeerraa keenya kabajanii waan nuuf argamaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin dursinee galateeffachuu barbaanna. Qophiin kun walta'iinsa jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu fi Advocacy for Oromiyaatiin isiniif dhiyaate. Hariiroon kabajaa qabu hundee nageenya maatiiti. Dubartiin mala beektii jedhu yeroo hedduu Oromoo keessatti naasaani. Malli dubartiin beektu kun qabsoo Oromoo kana keessatti akkamiin gargaaree jira amma muuxannoo qabdanirraa okaatanii ilaaltan? Karaa baay'ee gargaaree karaa tokkollee jedhee himeen fixu. Dubartiin dudda dhiiraa fi lafee duddaatti jedhamti. Yoo dubartiin horiillee baasi jette malee anaa qabee yoo dubartiin nama gaafanna jette malee yoo gargaarra jette malee gotu qabsoo Oromoo 75% dubartootatu hojjete yoon jedhe soban ta'u. Ani beeka ofirraa kaase yoo isheen horiin baafnu jette yoo isheen hin deemnu ijoollee keenya guddifanna jette hin lixin yoo qabsoo jette hin deemu dhiirri. Dubartiin mala beekti kan dhossitu isheedha. Kan qabuuf isa ajjeesuuf jedhan gola keessee atti baatee anoon agarre jedhu isheedha. Dubartiin haadha malaati. Haadha malaati yoo jenne wayyi. Kanaaf dubartiin mala beekti. Isin ijoollummaa kaatanii haga ammaatti dubartiin akkuma dhiiraa akkuma nama kamiyyuu mirga guutuu qabdi jettanii akka amantan hin beekna. Wanti kun eessarraa isinitti bule? Ani ijoollummaadhuma kootii qabee maatiin makootis alaas ilayoon ilaalu dhiirri dubartii gaditti ilaalaa keessummaadhaaf nyaata dhiyeessitee abbaan manaa wajjin nyaatee yoo hafe ijoollee wajjin nyaatti hirreebamtii aadaadhaniitii reebbachuu jechuun waan kana yeroo ilaalu garaan koona dhukkubaa gaaf tokkitti xiqqoo tokko ta'een abbaa koo arge haadha koo utubaatti dhee garafuu barbaadee mooxinnoodhaan ciiseen ilaala sireerraa gaafuma sanan argee ijoollummaa kootii qabee mataa koo keessatti naafee haati koo maaliif reebamti dubartiin ormaas akkasuma reebamti wanta xiqqoodhaan jalqabeen waan guddaa qabsoo haala gaannuu miidhutuu hin taane waan xiqqoon hin jalqabee kana booda mana tamaarii iddoo adda addaan galee waan baay'ee yeroon dhaga'uun hammaachaa dhufe. Warri mariyoota koorraa dhaga'een hammaachaa dhufe jibbina keessatti dhalataa dhufe kana booda meeccaa tuulamaan uumame jennaananii dhagee harkuma haasaansaa baay'ee mi'aa fiigee mana naqee harkasaa qabadhe jala lixee dhaabadha baay'ee guddoo ta'ee miti kan hin jalqabe na jaallatu yaa mucaanan addana dhufteen dhaabatiin gullallee gali qabanii si dhunuunuu hidhuuf jedhu jedhanii namana kadhatanitti achi dhaqaa ture namni naajjin ture Adde Saalem Gannatii Nagarii haadha manaa Dooktor Taaddasee jirti ammas nabseedhaanii isheen akkuma koodhatte turte ishee waliin anna turte waan akkasitti jalqabe. Nama kana wanti Oromoo biyya adda addaa geesseera. Nama garii mana dhaa geessaa, nama garii biyya baqaa geessaa. Wanti Oromoo kun siniin eessa sin geesse? Anaani biyya keessatti ari'atamaadhaan ture. Biyya keessatti mana koos naannaa halkan dhufanii sa'aatii 7 faana rakkisu turanii dhumarratti dubartiin kun barrii 4 hojjetti. Caalbaasii fuuti. Uffata carqii markaatoo keessa deemtee funaantee waraanaaf ergite.
hin dubbatti waltajjii irratti baate dubartii biyya Oromiyaa keessa deemte walitti qabdee ijaartee horii buusifti jechuudhaan yoo nurraa baaftan malee ittiin gaafatamnu jedhanii dubbannaan dhaabni koo galata guddaa qaba ammayyuu Adda Bilisummaa Oromoo yoon kan itti balleessa jiraate illee dhiifama jecha isaan warra bahuutiin nama 54 wajjin baay'inaan jedhanii baqattan beekaman biyya baqaa keessan ture. Maal argitan biyya baqaa kana keessatti maa'inni sin rakkina sababa Oromummaatiin kan ka'e kana muuxannoon sin argattan jabinni sin argattan hammeenyi sin irra ga'e maa'inni biyya baqaa kana bakka deemtanitti. Ani qeebbaa kootitti namni sabakkeeyyuu nama baamanii jireetu akka gaariin jiraadhe abbaan koo hiyyeessa sooressa guutuus miti hiyyeessa duutuus miti of ga'eedhuma nama jiraatu hin jiraadhan ture. Gaafan achi heerumees baankiin galee baankiidhaan hojjedha gaafan baqa dhaqu gaaf tokko damma kiiloo 20 baadheen olan baasama baasittedhen dammi ol ba'ee ani isa jalattan kufe. Gojaa kidogo iko mutu jedhan gojaa kidogo jechuun xinnoo turi diraayiver gojaa kidogo iko mutu jechuun nama jechuudha namni kufeeraa jedhan erga narra ba'ee gommaan narra ba'u jedheen ba'ee rakkina guddaa Oromoon immoo ijoolleen kophaan nyaattu Oromoon cufti biyya lafaarra jiran kana dhagahuun isaanii oolu isaanuma wajjinan waanan argadhe nyaadha meetir kuubii adda likkeedhan biddeen gosseen fitfitii godheen qoda tiree guutee dhiyeessinaan midhanneef meetir kuubii adda likkee lama afaan keeyannee rabnaa jedhu turan kuni jecha Oromootii warri kana jedhee inni kaan Noorweey inni kaan Ameerikaa inni kaan eessa jira baay'ee badadan baay'ee lafa kana baaciisu ankoo bichaa fituun taane nama saba Oromootii fi kan nama gaddisiisuudha hamma ani jireenyaan jiraadhe. Yeroo maarchi 18 dhufu maal yaadattu sin? Ani yeroo maarchi 18 dhufu waa'ee dubartii mana ishee keessa jireenya ishee keessatti hammam akka miidhamtu ijoollee guddisuutti ulfooftee ofii baattee deessee guddiftee ija koon argeera ulfa ji'a 5 ilfa ji'a 9 ta'anii qotiyyoo jala yeroo isaan soqan yeroo nami keenya badadaman rakkatan isaan argaafan cinqama yoom bilisa baane yoom nama taane akka biyya faabirikaa keessatti hojjetanii tamaaranii nama ta'uun jedha akka baratan hin barbaadu yeroon isa dhaga'u ani akka Oromoon barattee dubartiin ishee dhiiraajjiin walqixa deemtuun barbaadan ture kana yaadadha. Maalirraa dhufe amma dubartoota kana tuffachuun gadi qabuun kun eessaa dhufe isinitti fakkaatan naa ilaaltan? Ani yeroo yaadu aadaadha jedhanii fudhatan naannoodhuma keenya biyyuma keenya keessaa dhufe malee biyyi biraa akka godhedheen yaadu minaalbaata amantiirraan kan ka'e dhufuu danda'a. Namichi tokko laalee gochuu danda'a. Dubartiin guutuutti iyyuu ni ilaalan akka namaatti ni ilaalamtu amma fedha jedhu dhiirri dubartiin iddoo guddaa geessee hojjettu kun yeroo koo keessa mana tamaariyyuu nama 4 tamaara gimbii keessaa bara koo keessa isaanuu inni kaan hin heerume inni kaan hin dhiise anaa fi Addisaalem Gannatiitti cichee hafee isheen iyyuu dhiiftee iddoo biraa deemte barnootillee nuufi hin ayyamamu baay'ee nama gaddisiisa. Barnoota anaanuu heerumsiisaa hin barattu innaa wasiilli koo naatee fuudhee Ambootti dhaqee kifilii 8 baradhe amma nami baankii gaafan barbaadamullee Amboon naqanna barbaacha sertifikeeta kootuu han 8 Amboo jedhaayyuu nama Ambooti na se'anii hamma kana dhiphannee tamaarre malee dubartiin gatii hin qabdu barachuus hin qabdu kan ijoollee guddisuu isaa biddeen baattee lafa soqaadhatti ijoollee dugdatti baattee garaatti baattee hojjetti waan kana yeroon ilaalu garaan koo na raafama na bo'a yoom darbaaf laataan jedhan kanatu ittumaa na cimsaa deeme. Ilaalcha amma akkasii dubartii gadi qabu kana Oromoos addunyaa adda addaa keessa uma jira akka Oromootti jaasofnuu fi ilaalchi kun akka inni xiqqaatee namni walqixa ta'uun hubatamee wal gargaaree waliin gaariin jiraatuuf maaltu godhamuu qaba? Walii galee dhiirri dubartii walii galee mana isaa keessas walqixa yoo isheen ijoollee baatte ta'ee inni immoo mana xaragee yoo isheen mana xaraddi ta'e inni immoo qodaa dhiqee
yoo isheen barnoota dhaqxi ta'e inni immoo ijoollee eegee jaalalaan wal gargaaranii jiraachuutu irra jira. Dubartii bichaatti ba'aa fe'anii dhiisuun sirrii miti. Kanaaf wal gargaaranii waliin isaan qaama tokko akka uumamaattu qaama isaa sana yoo isheen rakkattu ilaaluurraa gargaaruun barbaachisaadhaan jedha. Gara fuulduraattu dhiirrina dhagaa jiranii haadha manaa isaanii ati fidi nyaata ati kodhi kana ulfa ji'a 9 taate biddeen fiddee dhiyeessuurraa ol darbee dhaqeessa jira natti kenni na agarsiisedhe yoon beekus ta'ee bare gargaaruutu irra jira malee dubartiitti ba'aa ta'uun irra hin jiru dhiirri. Sababa maatiin yeroo adda addaa akka muuxannoo irraa argitaniif akka jeeqamu akka gooliin maatii keessatti uumamu wanti ta'u maalirraa dhufa jettu isin nama umurii keessan keessatti ilaaltan? Namni yeroo waliin jiraatu gemmiif gemmiin illee walitti bu'aadha Oromoon. Wal lola waan tokko irratti waa'ee ijoollee irratti waa'ee jireenyaa irratti keessumatti horiidha kan walitti nama buusu. Horii kana qarshii hamma qaban sana akka humna ofiitti innis yoo qabaate isheenis yoo qabaatte walitti fidanii akka gaariitti waliin jiraachuu qabu. Maatii bakkeetti gargaaruun irra ulfina qaba. Yoo mana keessatti maatiin baay'ate fira keessa ta'uu fira keessa ta'uu walitti nama buusu. Kanaaf bakkeetti barsiisuu mana barbaadanii gashanii gargaaruu firoomni iyyuu yoos mi'a. Kanaaf akka naa galutti tokko qarshiidha tokko waa'ee maatiiti tokko jireenya mana keessaa yeroo dubartiitti ulfaatu waa'ee ijoollee aartee faa dubbatti kanatu walitti buusa jedhee yaada hamman argette. Yeroo hedduu rakkoo akkasii kan uumani warra dhiiraati jedhameeti himatama. Warri dhiiraa kun maalirraa kan ka'e kan waan kana godhan jettanii yaadduse? Isaan egaa warri dhiiraa kun ala oolanii dhufuu aadaan keenya akka har'aa miti bishaan kanas waan adda addaa faa fudhatu yeroo fudhatanii dhufanii waan garaa yaadee biqilatu baasaa jedha marri nani wanni godhe yoo sirrii dhufeera ta'e namni tokko yeroo quufee dhufuu ishee beeloftee mana teessee na qabattee hedduu reebuu eekkamuu hin nyaannan jedhu isumaan bultii isumaan wal loluu hagabuu ishee bultii jechuudha. Egaa kuni hunda miti dhibba keessaa tokko dhibba keessaa lama karuma dhiiraa dhufa dhuguma. Ijoollee kanas ba'aa isheetise annashe malee ba'aa isheetise. Ijoollee kanas horiis waan uffata ijoollee kanas yoo isheen gaafatte hin eekkama. Humna overpoweriidha dhiirri. Kanaaf jedhee yaada. Rakkoo akkasii kan amma keessumaa isin umurii keessan keessatti waggaa 50 abbaa manaa keessan jiraattanii kun amma waggaa 50ffaa kabajachuuf jirtu. Isin maaltu iccitii maalittu jira gidduu keessan akkasitti akka jiraattan kan godhe? Ani waadaa galeeraaf abbaa kootiif nama walii kun jaallatu abbaan koo natti meera. Dura filadhu heerumi malee mana hiittee yeroo keenya keessaa hiikanii mana abbaa manaa yoo dhaqan hin deebisu iyyuu hin dhufinii naan jedhaniiru. Mana nama sii ta'utti heerumii naan jedhan. Yoo wal lollesi inni sinimu ani sinimu walumaan hiikkannaa walumaan fixannaa abbaan manaa koo xinnootu yoo huntuqu aaroo waa dubbadhe hin aaraa garuu isatti daqiiqaaf amma dhiisa xinnooma ishee turee dhiisa ani garuu waan nami naan jedhe waggaa 20-30 irraayyuun irraanfadhu rakkoon jiru garumatti hin qabadha inni waan gadheedha maxaafi qulqulluun illee qiimiin qabatinaa kan jedhu dubbii garaa keessan keessa keeyattanii nama jibbinaa kan jedhu jira. Egaa isammoo isaaf uumamumaaf dubbata malee yoo daqiiqaa 5 ture inni yaadatu waa'ee isaa dhiiseera. Deebi'ee inni naajjinaa sa'uu kolfuu sila akkas hin jennee maal taateen jedha kolfee itti dhiisa. Nuyi yoo wal lolles walumaan fixannaa isa sila walitti hin dubbanne yeroo nama arginu nami dhufee wal lixummoon kolfina sila wal lolleerra nuyi. Yeroo nami dhufummoon kofallan taphanna. Mana kootii deemuun baay'ee natti ulfaata abbaa koo sana isa jedhetu mataa na rukutaa manaan ba'u. Ani mana kootii gaaf tokkitti waan ittiin jedhe hojiidhaa dhufe hojii baankiidhaa dhufe misa laaqana nyaannee gara alaatti gadi beewuuf jedha narru kunnes hin jechuuf nareemnaan immoo nan deemaa jedheera
shaanxaa koo naqadheen deemaa reebichaa hin jaalladhu namoota dheekkaman baay'een na gaafannaan nan didee kanatti hin galtaa innaan ishii naan jedhe. Kanaa walii gallee makostariyaa beektuusaa sijaaraatti naqan. Akkas fuudhee karaa duubanatti darbannaan na biraan geenye lafa bu'e. Ani kan argadheen hiree mi'a koo makiinaa keessa kaa'adheen mana nafse isaanii amaaruu pirezidentii turan mana dabalaadhinsaa dhaqe. Manaan baane jechuuf gaaf tokkittiin sokkaa dhaqe. Sokkaa sana isaan jaarsa waamanii warqee waqeeta tokkotti muranii warqee sana haati mana Haayiluu Nagahoo bittee fiddee naa laattee naa kennamee nan galee kana booddee anis manaan baane isaajjinis waliin lollee inuma walitti bu'uun hin jiraata. Garuu waanuma manaa nama baasus miti waanuma namatti himatanis miti hin dhossin ammoo nuyi baay'ee waan walirra nurra ga'uus mana keenya jiru yoo baase malee nuyi hin himnu calluma jennaa akkasitti waliin jiraanne barshantama kana. Akka waliigalaatti hawaasti keenya Oromoo bal'inaan innaa ilaaltani kabajaan inni dubartootaaf qabu rakkina isaanii ba'aa isaan mana keessatti baatan sana gargaaruu irratti bara durii fi ammannaa wal bira qabdanii ilaaltani garaagarummaan jira. It is entirely different dha Farajjiin baay'ee garaagarummaa jira. Amma yoo dubartiin golawaa gootiyyuu ta'eef bishaan dhugan fidee keessummaadhaa kennaa baay'eetti gammadeeran qabsoo kootti gammadeera baay'een itti qabsaa'e waa'ee dubartii dhiiran lola malee raajjiin haasaa waliin galuu dubartii garuu yoo isheen miidhamte hin dhiisu. Amma dhiirri hamma isaa danda'ame hin bisheessallee hin dhiyeessallee hundaallee hin godhaa yoon sobuu baadhee persentii 80 geddarameera dhiirri keenya. Dhiirrumtu ormaayyuu yeroon argu maaliif kuni barnootarraan haala biyya biraa ilaaluudhaan as dhiisaatii biyyi Oromiyaallee amma geddarameeraa jedhu warra odeessu. Kanaaf baay'ee geddarama guddaa jira baay'ee dhumallee dubbanne dubartiidhaa fi nannaa dhadhan turee pirezidentii taatii waan adda addaa dubartiin hin taatii filamuu qabdii kan jedhuudhaan baay'een community keessatti wal lolaa waan an jedhe sun hin turre waggaa 5 waggaa 6 prime ministerii faa ta'anis hundumtuun ta'e ta'aa jira dubartiin irra waluma qixa mooraaliin ishees guutuudhuma. Kanaaf dhiirri keenya baay'ee of gaddaree jira. Ani immoo dubartii keenyaan yoo haala hamaa namiidha waan tokko hin dhabu waan mudaa tokko hin dhabu. Yoon waan inni isaanii dhaamu innitu guddaani yoo dhumallee hammaate yoo dhumallee dheekkame akka inni itti qabbanaa'u gochuudha malee mana diiganii ji'a 3tti ji'a 4tti horii manaa baasanii wal fuudhanii mana hiikwachuun anaaf saalfiima guddaadha. Kanaaf ani ndaa'um wanta amma godhaa jiru kana daddayees miti namatti hojjeta. Ofii kootuu beektu dhukkubsattuudha garuu akkana ilaalanii barshantama maal argattee teesse waan qabdu jaartii mana mootummaa keessa teessuudha garuu attatti jaallattee bara kana bitanii yaadanii akka hundi keessanuu maatii keessanii wajjin gargar hin baane barbaachan fakkeenya ta'uudhaaf mul'isuudhaaf hojjedha tokko. Lammaffaa immoo ani si'achi nan komatinaa Oromoo nan jaalladhaa. Oromoo guddina isheen jaalladha. Oromoo biliisan jaalladha. Waan tokko ilaalaan jira. Kanaafan isinitti haadha teenya kaan haadha keenyadha kaan haadha teenyadha. Waan anis akkasuma isin jaalladhu hunduu ijoollee kooti hunduu fira kooti. Kanaafanii nagaa isinitti dhaamuuf qopheen itti adeemu kanaafillee deemaa jedhee dubbachuufan jira. Kanaafinitti ka'ee baay'ee gaddaramni uummata keenya gidduu jira abbaa manaa fi haadha manaa gidduu. Ana caalaa waggaa 60-70 hin taa'u si'acheedhee namana. Kutaa lammaffaa qophii kanaa torbee qabannee dhiyaanna. Hagasitti nagaan nuuf tura. Qophiin kun walta'iinsa jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu fi advocacy for Oromiyaatiin isiniif dhiyaate. Hariiroon kabajaa qabu hundee nageenya maatiiti. Qophiin kun walta'iinsa jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu fi advocacy for Oromiyaatiin isiniif dhiyaate. Hariiroon kabajaa qabu hundee nageenya maatiiti.
Haga yoonaatti caqasaa akka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa.